Nagaa Waaqayyoo isa jiraataan isiniif dhiyeessaa maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin attam jirtu. Ammas sagalee Waaqayyoo qabadhen isiniif dhiyaadha. Sagalee Waaqayyoo mata duree akeeka seexanaa irratti dammaquudhaaf mo'uu jedhu mata duree kana irratti dubbadha. Mata duree kana jalatti yeroon dubbadhu seexanni isanni waldaa keessatti hojjete yookaan isanni namoota dhuunfaa tokko irratti hojjete utuun ta'in kana irratti xiyyeeffadhu attamittiin hawaasa akka inni diige attamittiin jireenya hawaasaa akka inni gadi qabu keessumaa biyya keenya biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti attamittiin saba Itoophiyaadha seexanni akka hiyyoomse attamittiin saba akka wal irratti kaasee fi karaanni sabi kun keessaa ba'uu danda'u mata duree jedhu irratti dubbadha gara dhumaa irratti dubbadha isa kana garuu jalqaba irratti kan dubbadhu seexanni tooftaan ittiin hojjetu wanta inni hojjetu hundumaan karaa adda addaatiin dubbadha sagalee Waaqayyoo iddoo kana keessaa iddoonan irraa dubbachuu eegalu lammaffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irraa kaaseetanii jalqaba nan dubbisa maqaa Waaqayyootiin akka kana jedha. Akeeki seexanaa maal akka ta'e waan beeknuufi seexanni akka nu hin gowwoomsineef kana goonaa jedha Phaawulos. Kutaa kana keessaa yeroo laaltanii jettan amantoota Qorontos keessa jiraatan keessaa namni ta'e dogoggora wayii hojjete ibsee kana jedheen kaa'u garuu dogoggora cimaa wayii hojjete naan akkuma seera waldaatti amantoonni nama kana yeroodhaaf waldaadhaa ala akka inni turu yeroodhaaf of ilaalee akka inni gara waldaa Waaqayyootti adeebi'uuf waldaanii mee sochii waldaa keessaa gootu hojii waldaa keessaa gootu tajaajila waldaa keessaa laaturraa turi jedhaniitu nama kana tursan. Isa booddeetu yeroo dheeraa booddee nama kana waldaatti achi as deebisuu yaadanii isarratti egaa dubbiin kun kanaaf amantoonni nuyi yoo deebifne sitti maal fakkaata namni kun waldaatti yoo deebi'ee jedhanii gaafatu. Phaawulos immoo akkas jedha waldaa sana kan dhaabe waldaa kana kan geggeessu barsiisa adda addaa kan kennu kan gorsu qajeelfama kan kennuuf karaa baay'ee Phaawulos waan ta'eef Phaawulos immoo akka jedha nama isin haa dhiifamuuf jettaniif anis immoo dhiisuufii fi qophiidha jedhe Phaawulos. Kanarratti tu nama kanaaf dhiifama godhanii gara waldaatti simachuutti dhufan jechuudha. Kanaaf Phaawulos maal jedha haasaa naasa'uuf haasaa sinaasoftan namni kun waldaatti deebi'uu dhiisuu isaa keessatti haasaan nuyi haasofnu wal bira darbe namni kunis miidhame yookaan immoo waldaanis diigamte rakkoon akkan uumamnetti akkas jedha seexanni isa kana keessa carraa argate kan hin gargaaramnetti tu akeeki seexanaa maal akka ta'e waan beeknuufi jedhetu iddoo kana keessatti dubbata akkasidha akeeki seexanaa maal akka ta'e waan beeknuufi seexanni akka nu hin gowwoomsineef kana godhadha maa jechuudha nama kana adabuudhaaf Waaqayyoof kan hojjetan fakkaatanii nama kana utuu Waaqayyo isa simachuu barbaadu waldaa keessa akka nariinetti jechuudha tokko. Lammaffaa immoo balleessa namni kun hojjete waldaa keessatti immoo waldaa kiristaanaa diiga yoo ta'e immoo callumadhanis waldaa kiristaanaatti simachuun rakkoodha waan ta'eef ilaalanii waliin mari'atanii yaada gaarii yaada qajeelaa yaada Waaqayyoo tokkotti akka dhufaniifitu seexanni kana keessatti carraa kan arganneedha. Seexanni kana keessaa qooda kan qabaanne sababi isaa immoo yeroo hundumaa hojiin hojjechuu barbaadu hojii diigumsaati hojii amantoota miidhuuti hojii waldaa kiristaanaa boocuu hojii hawaasa diiguuti waan ta'eef seexanni hojiinsaa jedheetu dubbata. Kanaaf akeeki seexanaa maal akka ta'e waan beeknu seexanni akka dubbii keenyaan hojii keenyaan tarkaanfii fudhannu simachuu dhiisuudhaan seexanni akka nu dogoggorsineef kana goonaidha. Sababi isaa immoo seexanni yeroo hundumaa ija isaa nama hundumaa irratti xiyyeeffate waan waldaa kiristaanaa keessatti ta'u waan hawaasa gidduutti ta'u hundumaa irratti xiyyeeffate jira yeroo hundumaa waan ta'eef eeggannaa gochuutu nuuf ta'a jedha. Kanaaf egaa seexanni hojiinsaa akka dubbii Waaqayyoo irraa ilaallutti kan beekuun nuuf ta'u wantoota hedduu baay'eetu jira. Sababi isaa seexanni jalqabuma isaa attamitti gara biyya lafaa kanaa dhufee yoo jettan ergamaa akka inni ture. Waaqayyo biratti ergamoota keessa tokko akka ture of tuuluu barbaade Waaqayyotti of qixxeessuu barbaade hojii isaa hamaa kanaaf gara biyya lafaatti akka inni darbatametu sagaleen Waaqayyo iddoo adda addaatti dubbata.
Kanaaftu yeroo hundumaa jireenya keessatti namni waaqayyoon beekee karaa waaqayyoo beekee dubbii waaqayyoo beekee jiraachuun akkasaaf ta'u waan dogoggora ta'u akeeka seexanaa akeeka foonii akeeka hamaa immoo beekee irraa of eeggannaadhaanis jiraachuun akkasaaf ta'u beekutu isaaf ta'a namni. Kanaafitu dubbii waaqayyoo as keessatti gadi fageenyaan akkaataa itti seexanni jireenya namaa miidhu jireenya hawaasaa diigu siyaasa diigu dinagdeedhaan gan nama deebisu hojii isaa dhokataa mul'ata hundumaa akka ilaallu barbaadeen sagalee kana keessaa amma waan biyya keenya keessatti hawaasa keenya keessatti ta'aa jiru wanta biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti sobi iddoo fudhate jal'inni guutee inni tokko cabee inni tokko ol ka'ee jal'inaan namna kan wal irratti ka'u waan seexanni hojjetaa jiru tokko bira hin geessu barumsa kana eega xumurtanii booddee jedheetan amana. Kanaaf egaa hojiin seexanaa karaa tokko mul'ataadha. Hin dhukkubsachiisa iddoo tokkotti immoo yeroo kadhataniif iyyeerraa ba'a iddoo tokkotti nama gadachee nama fajachee jireenya ala nama godhe dhukkuba hakiimonni bira hin geenye jireenya nama miidhuu danda'a garuu kan gadi nama adeemsisu yeroo baay'ee kan gad nama xuuxu hojii seexanaati al tokko hojiin isaa mul'ataadha dhukkubsachiisee namarraa iyyee mul'ata waan ta'eef al tokko garuu hojiin isaa inni kaan dhokata karaa kamiin iyyuu yaada namaatiin beekumsa namaatiin bira ga'amuu kan hin dandeenye yaada dhokataadhaan hojjeta mootonni bira ga'an beektonni bira ga'an hakiimonni bira ga'an namooti beekumsa adda addaa qaban isa bira ga'uu danda'an dhokataadha waan ta'eef dubbiin waaqayyoos yommuu dubbatu waa'ee isaa akka kana jedha akkas jedha seexanniyyuu ergamaa ifaa fakkaachuudhaaf waan wallaalchifatuuf kun waan dinqifachiisu miti jedha Phaawulos akka jedhetu dubbata maalitti of fakkeessa ergamaa ifaatti of fakkeessa ergamaa ifaa jechuun isa waaqayyo biraa dhufe jechuudha isa ifa jechuun jireenya jechuudha abdii jechuudha nagaa jechuudha boqonnaa jechuudha mo'icha jechuudha kanatti of fakkeesseetu dhiyaata kanaaftu akkas jedha iddoo kana keessa seexanniyyuu ergamaa ifaa fakkaachuudhaaf hin wallaalchifatan kanaaf namoota baay'ee gaarii itti fakkaate ulfina itti fakkaate bu'aa itti fakkaate waanuma jireenya keessatti noormaali ta'u itti fakkaatetu fuudhee bade jechuudha garuu jala isaa summii ittiin ajjeesu iddoo ta'etti cabsuudhaaf iddoo ta'etti awwaaluudhaaf seexanni dhokseetu akeeka isaa dhokfatee hojii isaa dhokfateetu akka inni jireenya nama baay'ee miidhaa yeroo addunyaa kanarraa ijuma keenya wanta laalaa yeroo baay'eetu jira. Kanaafi seexanni silumaa hojiin isaa maali yoo jettan dubbiin waaqayyoo yommuu nutti dubbatu akka kana jedha silumaa nama balleessuu nama miidhuu jireenya namaa jeequu jireenya namaa gadachuu jireenya namaa fajachuudhaaf gara biyya lafaatti gad dhufe kanaaf akkas jedha mul'ata Yohannis boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irra dhaqxanii yoo dubbaftanii jettan akkasidha egaa yaa bantiiwwan waaqaa warri isaan keessa jiraatanis gammadaadha yaa lafaa yaa galaanaa seexanni gara keessanitti waan gadi bu'ee fi isiniif garuu wayyoo inni yeroo gabaabduu duwwaa akka qabu waan beekuu fi guddaa aareeraadha kun jalqabuma seexanni gadi darbatamedha kan inni dubbatu utuu addaamii fi waan inni iyyuu gowwomsin fuula dura jechuudha bifa garaa garaa uffatee hojjechuudha biyya lafaarra dhufe kanaafi of tulmaasaa sanaaf gaafa waaqayyo taaree lafatti gadi isa darbatu warra waaqarraa hin obbaafanneedhan inni nu goolu gadi darbatamedhan hojii isaa sana fudhatee gadi darbatamedhan kanaaf uffeedhan warra waaqarraa gammadaadhan warra waaqarraa akkas waliin jedhan hin faarfatan warra lafarraatiif garuu wayyoo jedhan seexanni gara keessanitti gadi bu'eera egaa kana booddee du'attaa egaa kana booddee joonjiittaa egaa kana booddee siyaasi jeeqamaa ta'a egaa kana booddee fayyaan namaa jeeqamaa ta'a egaa kana booddee namni gara du'aatti deema isiniif wayyoo jedhanidha kanaaf hojiin seexana biyya lafaarratti maali yoo jettan karaa hundumaa hawaasa diiguu jireenya namaa cabsuu jireenya jeeqamsaa dhalli namaa kan jiraatuuf hojii adda addaa hojjetu seenaa nama biyya lafaa kana irratti qoratanii jettan eega guyyaa seexanni gara biyya lafaatti gadi darbatameeti guyyaa namitti gammade baay'ee muraasa isa booda dhaqxanii ilaaltan addaamii fi waan faa dhokachuun isa booda dhaqxanii ilaaltan namni na arguun dinu na ajjeesa jechuun qa'eel wanti yoo ilaaltanii jettan waan baay'ee achi keessa argitu kanaafitu yaa lafaa yaa galaanaa isiniif wayyoo jedhan inni gara keessanitti gad darbatameera maal immoo
yeroon isaa akka dhume beeka guyyaan murtii guyyaan firdii guyyaan dhuma akka isa eeggatu isaaf kan qophaa'e qiliileen bara abiddi bara akka jiru sababa beekuuf badeen balleessaadhaaf hojii isaa karaa hundumaa diriirseetu hojjetaa jira. Isa kaan qabeenya kennee fi isa kaan taayitaatti kennee garuu Waaqayyo irraa kaachise isa kaan iyyoomse isa kaan gadachee hawaasa walitti buusee karaa baay'eedhaan jeeqee hojii isaa hojjechaa jira. Kanaaf wayyoo jedhan warra lafaatiif warri waaqarraa ofii isaaniitiif garuu uffee kan isaan jedhaniif kanaaf yeroo hundumaa hojii badiisaa kana hojjechuudhaaf nama hundumaa bira hawaasa gidduu maatii gidduu nama dhuunfaa bira seexanni akka inni naanna'u isa yoo akkas dubbii Waaqayyoo isa duraa Phexros boqonnaa 5:8 irraa of qabaa dammaqaas seexanni amajaajiin keessan akka leenca yeroo beela'uu aadaa naanna'utti nama liqimsu barbaadee naanna'aadha. Kanaqa naannoo koo naannoo keessan naannoo mana kooti naannoo mana keessani naannoo waldaa kiristaanaa naannoo mana mootummaa hawaasa gidduu namoota adda addaa gidduu lafinni dhibeen jiru sababi isaa carraa argateen seenee butee baduudha akkuma gararraatti ilaalle yeroon isaa akka ga'e beekira waan ta'eef anas argate isiniin argate san argate isa mana mootummaa jiru isa waldaa kiristaanaa keessa jiru eessaayyuu argate kanaaf akka kan liqimsu barbaada hojiinsa kana waan tokkoon qabu hojii kan biraa qabeenyatti hin gargaarama beekumsatti hin gargaarama wallaalummaatti hin gargaarama dogoggoratti hin gargaarama walii galtee dhabuu namaatti hin gargaarama hojii baay'eedha kan inni hojjetu. Kanaafitu akkasidha of qabaa kanaaf jedha yeroo dubbatan of qabu yeroo haasa'an of qabu waan godhan irratti of qabu bu'aan argadhedhani waa hallelixu bu'aan qaboodhani dhugaa baqachuu jal'inaa juu walii galuurraa of eeggachuudha sababi isaa seexanni waan gaarii fakkaatu keessas jira waan hamaa fakkaatu keessas jira karaa matti nama argachuu danda'e hundumaan akkasidha immoo akka leenca beela'ennaan obsan qabu waan alli buta nama buta bineensa buta waan alli tutaala humna qabu sanaan caccabsa akka kanatti naanna'ee aadaedha sagalee Waaqayyoo keessa yeroo laaltaniitta akkasidha waa'ee Iyyoob yeroo laaltan macaafa qulqulluu keessa akkasidha macaafa Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 7 fi boqonnaa 2 lakkoofsa 2 dhattanii dubbiftanii sagalee Waaqayyoo irraa akkasidha Waaqayyo seexanaanii eessaa dhuftee jedhee seexana gaafateedha. Seexanni immoo lafa kanarra asiifachi oliif gadi na deddeebi'aan turee dhufe jedha. Akkasidha. Waaqayyoon akka jedha. Ergamoonni Waaqayyoo wal ga'anii yeroo isaan jiran isaan gidduu dhaqee hafuurri kun akkasidha. Maala teessaa dhufte eessaa baatettiin jennaan lafuma kanarra naannaade. Isan isiniin jedhe kana nuu cimsa. Isan ergaa Phexros keessaa isin dubbise. Kan liqimsu barbaade akka leencaa aadaadha. Kanaaf gaafa dhufe kana gara gadiitti isinittan hima. Maal godhe gaafa dhufe kana? Maal godhe Waaqayyo duratti akka itti dhiyaate maal gochuu dhufte humne naannaa biyya lafaa kanarra dhee waa'ee nama tokko immoo inni gadi fuudhee Waaqayyo wajjin dudubbatutu argitu. Kanaaf egaa akeeki seexanaa yookaan immoo hojiin seexanaa biyya lafaa irratti maaliree kan jedhu wantoota salgan tokkoon gabaabse dubbachuu yaala. Sababi isaa kana anaaf isin yoo beenne baay'ee gaariidha waan ta'eef inni tokkoffaan hojiin seexanaa inni tokkoffaan ajjeesuudha balleessuudha gorra'uudha. Dhaggeeffadhaa ajjeesuun balleessuun gorra'uun hojii seexanaa keessaa isa tokko. Kanaaf akkas jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 10 dhattanii yoo laaltaniittan hattuun waan biraaf utuu hin ta'in hatuudhaaf qaluudhaaf balleessuudhaafis hin dhufti ani garuu hoolonni jireenya haa qabaatan irraa hafaasa qabaataniif dhufeera. Hattuun seexana inni fayyaa namaa hatu inni nagaa namaa hatu inni boqonnaa namaa hatu inni gaa'ila diigu inni hawaasa akka waliin galle godhu inni isa tokko ani nan caala jechisiisu inni tokko naa gadi ni jechisiisu akka namni waliin galle afaan namaa gargar godhe ufuma nama afuufee boqosseen gubbaa sana kaa'u atti geessuudhaaf. Kanaafitu hojiin seexanaa inni tokko maali jettan akkasidha sagalee Waaqayyoota akkas jedha hattuun waan biraaf utuu hin ta'in hatuudhaaf qaluudhaaf balleessuudhaaf hin dhufti. Kanaaf dhufa seexanni laphee namaatti immoo asaasu na dhibaal tokko yemmuu inni namatti asaasee namnumti fayyaa ta'u dhaqeen of ajjeesa dhaqeen baabura jala lixa dhaqeen funyoodhaan of rarraasa dhaqeen galaana lixa dhaqeen makiinaa jala lixa namni nama dhibaal tokko sababi isaa itti asaasa hojiinsa kana gaafa namni kana of godhu immoo dhaabatee kolfuudhaaf
Kanaafitu yaa saba waaqayyoo inni tokko hojiin seexanaa kanum biyya lafaa kanarraa waan tokko nu gargaaruudhaaf biyya lafaa kana keessa jiru seexan. Wanti inni faallaa dubbii waaqayyoo nutti himu, wanti inni faallaa isa Yesuus Kiristoos jiraate nutti himu, wanti inni faallaa isa waaqayyo nu gorsee nutti himu, faallaa gaa'ilaa, faallaa jireenyaa, faallaa hawaasaa inni dubbatu hundinuu maal yoo ittaan hajjeesuu gorra'uuf. Kun immoo maal jechuudha? Inni tokko sakaan irratti ka'ee sakaan yoo dha'ee ajjeesu hojii seexanaa keessa jira jechuudha. Inni tokko sakaan aarsee gadi qabee immoo inni tokko ka'ee yommuu waraane yookaan itti dhukaasee maal godhee immoo ajjeesu hojiin seexanaa isa kana, isa keessaa gammachuun seexanaa guddaadha waan ta'eef. Inni tokko kana. Inni lammaffaan immoo yaada garaa nama dhugaa hundumaa jalaa haguuguudha. Maal isin jechuutan jira? Yaada garaa nama namni dhugaa waaqayyoo beeke, namni dhugaa Kiristoos Yesuus beeke, namni ifa waaqayyo biraa ba'e abdii waaqayyo kennu beeke, namni akeeka seexanaa kana maal akka ta'e beeke waaqayyotti dhiyaate jalaa akka hin baaneef garaa namaa jaamsa. Dubbii waaqayyo yommuu dubbatu duraan dursii garaa kee eegi karaan jireenyi ba'u isa keessaati jedha. Akkasuma macaafa fakkeenyaa 4:23 irratti ilaaltaniittan. Kanaaf inni immoo isa jaamsa. Sabab isaa handhuura jireenya namaa kan inni qabatu yaada garaa namaa. Kanaaf hafuurri waaqayyo yaada garaa namaa keessa taa'u barbaada. Hafuurri waaqayyo dubbiin waaqayyo yaadi waaqayyo laphee namaa yaada namaatti bu'ee qabachuu barbaada. Yoo kun ta'uudhaa baate namni miidhamuun sana oolu. Kanaaf akkas jedha dubbiin waaqayyo isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 dhaxxanii yoo ilaaltaniittan. Inni hamaan waaqayyichi bara si'anaa ta'e yaada warra namananii sanaa jaamseera. Inni ifa ulfina Kiristoos isa fakkaatti waaqayyoon wangeela keessatti ibsu sana akka hin argineef isaan dhowweera. Dhugaa kana garuu namni hundinuu akka inni dhaga'u nan barbaada. Sabab isaa biyya lafaa kanarratti abdiin dhala namaa inni olaanaan inni guddaan qabeenya miti, taa'itaa miti, uffata miti, baratanii nama guddaa ta'u miti, waan adda addaa kana qabeenya guddaa qabatanii addunyaa irratti beekamu miti. Ifni ulfina Kiristoos laphee namarratti akka inni ifuudha. Seexanni gamaal hojjeta jettaniittan beektota miti namni Kiristoos hin beekne. Nama seexanni yaada garaa isaanii jaamsedha malee. Kanaafi kan Kiristoos duwwaamomin dhugaa hawaasa gidduu jiru iyyuu dhugaan hawaasa gidduu jiru dhuguma nami kun naan qixxeedha seedu naan qixxee miti akkati jettuuf kan si godhu. Dhuguma namni kun jiraachuu xurraraa isa jedhamu nami kun jiraachuun irra hin jiru. Nami kun dhugaa dubbattee sanne dhugaa miti jettee dhugaa nama akkati micciirtuuf kan godhu yaada garaa namaa dhugaa jalaa dhossee hawaasi akka wal fixu dhaloonni akka wal fixu kan godhu seexana. Kanaaf tokkas jedha akkasidha iddoo kanarra deebi'een dubbisa yaada garaa namaa jaamsuudha. Namni dhugaa waaqayyoo akka nu banne dhugaa namaas akka nu banne hawaasa gidduu taa'ee asiifachi kan godhu inni mana murtii taa'u murtii dhugaa kan laan inni mana mootummaa keessa taa'u mana mootummaati karoora qajeelaa kan baafne hawaasa isa tokko miidhuudhaaf achi taa'ee kan inni karoorfatu yaada seexanaatiin guutameeti. Yaada isaa seexanni jaamseera. Maal yoon godhen anumtu mootummaa irra turasa jedhu jalaa dhosseetu namni akka wal fixu gochuudha. Inni waldaa keessaas inni bakkees hojii qajeelaadhaaf hojii dhugaadhaaf akka inni hin kakaaneef kan jaamsu seexana. Kanaaf akkas jedha. Inni hamaan waaqayyichi bara si'anaa kanaa ta'e yaada warra namananii sanaa jaamseera. Inni ifa ulfina Kiristoos jedha. Isa fakkaatti waaqayyoo wangeela keessatti ibsu sana akka hin argineef isaan dhowweedha. Kanaaf namoonni Kiristoosin hin beekne seexanatu dhowwe malee Kiristoos sababa isaan hin barbaachifne miti. Sabab isaa du'aa waaqa nama kaasu, seexanarraa waaqa nama baraaru, dhukkubarraa gooftaa nama fayyisu, furaa jireenyaa madda jireenyaa isa ta'e namni hin baqatu yoo jaamaa ta'e malee. Yoo iji isaan argu ta'e malee kun immoo ija garaa namaati kan inni jaamse. Kanaaf seexanni yaanni garaa nama akka inni jaamu godha. Waldaa keessa taa'ee hin jaamsa, waldaa dhaqaa hin jaamsa, lallabaa hin jaamsa, warra namannees hin jaamsa, warra kaaninis hin jaamsa dhugaa jalaa dhossa jechuudha. Inni sadaffaan dogoggorsuudha, karaarraa kaachisuudha. Dubbii waaqayyoo keessaa iddoo baay'ee fudhannee ilaalla. Kutaamti keenya har'aa ittiin eegalle akkas jedha. Seexanni akka nun gowwoomsineef
seexanni akka nun dogoggorsine fedha Phaawulos. Kana goona hin eegganne sababi isaa akeeka isaatu yeroo hundumaa nu gala nu dogoggorsuudha. Gaarii fakkeessine nama borru Waaqayyo araara godhee fi dhiifama godhee fi hojjetaa isaa amanamaa akka koo godhachuu danda'u akka nuyi dhiifaman gooneef isarratti akka nuyi waliin galleef ittiin qabee waldaa diiguudhaaf seexanni akka nun dogoggorsineef inni dhuuf kanaaf iddoo baay'eetti gaa kana agartu. Inni tokko kana immoo inni tokko san dhugaa lafa jiru namni akka irratti waliin galletti nama dogoggorsuun karaa irraa nama kaachisuun hojii seexanaati. Mee sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo baay'ee isin dhibu tokkoon isinii dubbisa. Macaafa Moototaa isa duraa 22 lakkoofsa 20 amma 23 isinii dubbisa. Macaafa Moototaa isa duraa 22 amma 23 dubbii Waaqayyoo akka kana jedha. Waaqayyo egaa Ahaab gara Raamoot Gili'aad dhaqee akka achitti ajjeefamuuf eenyutu isa gowwoomsuuf jirareedha. Waaqayyotti gaddeera nama kanatti gara ofii isaatiin dha'uun barbaadu Waaqayyo. Kanaaf eenyutu na dogoggorsaa jedhe. Inni tokko kana inni kaan immoo sana jedhe namoota keessa ergamoota sana keessa. Kana booddee hafuurri tokko Waaqayyo duratti as ba'e ani sanan gowwoomsaa jedhe. Waaqayyo attamitti isa gowwoomsite jedhee hafuurichi immoo dhaqee hafuura sobaa raajota isaa hundumaa dubbachiisu nan ta'a jedhe. Hafuura isaa raajota isaa hundumaa soba dubbachiisu nan ta'a. Kana irratti Waaqayyo immoo eeyyee akkasitti hin dandeessaati dhaqi akkasuma godhi isa gowwoomsi jedhee. Kanaaf Waaqayyo waa'ee keef waa namaa dubbate raajonni hundinuu hafuura sobaatiin akka dubbataniif isaan dhiise jedheedha. Kana irratti tun xinnoo ishee bal'ise dubbiseyyuu dubbadheyyuu nan jaalladha. Sababi isaa immoo yeroo baay'ee eessatti akka dogoggorre eessatti akka irraa kaanne hin beeknu. Dubbii Waaqayyoo illee eessatti akka dogoggorte yaadadhuudha. Mul'ata Yohaannis keessa dhaqanii yoo ilaaltaneettan iddoo kana yoo ilaaltaneettan Ahaab waan hin taane hojjechuutti ka'e Izaabeliin dhaga'e akkuma lallaba yeroo darbee irratti dubbadhe. Yemmuu inni kana gochuutti ka'u Waaqayyo sababa itti gaddeef dabarsee isa kennuu barbaada. Kana immoo Waaqayyo ofii isaatii nama dha'u beektu dabarsee nama kenna malee waan nama barbaadutti. Amma Waaqayyo nama dhaa'ettanii namni rukuttaa Waaqayyo irraa attamitti hafanafu hin buruqaa daaraa ta'anan. Kanaaf Waaqayyo waan biraatti dabarsee nama kenna. Kanaaf seexanni yeroo hundumaa akka hin jedhe sila naanna'ee aada kan liqimsu barbaaduudhaaf akka hin jedhe seexanni inni siluma Ahaabiin eessatti argadhadhee barbaadu. Waaqayyo utuu inni kana dubbatu dhaga'uu nan danda'a. Maal gootannaan afaan raajota 400 inni qabuttan raajii sobaa naqa'e. Yeroo kan dhugaama dubbatu fakkaata jarri. Garuu har'a hundi isaanii walii galanii du'a Ahaabiif kan ta'u. Firdii Waaqayyo Ahaabitti fiduuf jedhuuf kan ta'u raajonni hundinuu tokkicha irratti walii galaniitu immoo isaan dubbatan argitu. Itti fuftan illee dubbiftan Mikiyaas nama jedhamu duwwaadhaan naqinii deebideen galtu. Sabi kun akka hoolota tikseen qabne gaararra facaan naqinee naan hin dide sababi isaa warra harka caalaa fudhatee jaraan dogoggoreera waan ta'eef. Har'allee namoonni tokko akkasinatti fakkaatu. Yoo waan barbaadan hojjetanii ajjeesanii dhufan jedhan waan barbaadan keessa gangalatan minuu dhufan jedhan Waaqayyo maal jedha Waaqayyo maal natti dubbatan. Waaqayyo isa hojjette ati iyyuu beekta maal sitti dubbata. Kanaaf namni baay'een maal godhu amma birrii fudhachuutti hin sodaatan mana haadha hiyyeessarraa saamuutti hin sodaatan hawaasa gadi qabuutti hin sodaatan mana mootummaatti ol bahiraa jedhanii waan barbaadan hojjetu warri kaan immoo. Kana seexana dogoggorse maal gochuudhaaf barcumicharraa isaan galagalchuudhaaf. Sababi isaa waan jallaa hojjete namni bara dheeraatti fufummoo hin jiru. Inni kaan hin maraatan inni kaan waan biraata. Kanaaftu seexanni hojiinsa maali yoo ta'an dogoggorse kufaatii nama eeggatutti dadhabina nama eeggatutti boolla nama eeggatutti darbatee nama gatuudha keeki seexanaa. Kanaaf maal jechuuttan jira sadaffaa nama dogoggorsuudha. Kanaaf Ahaabi akkuma ittiin jedhame kana gorsa raajota isaati fudhate lafa lolaa gaafa dhaqu qaxxitaa eeboo darbatanii cinaacha isa jala waraananii na fuudhaa ba'aa jedhe. Mikiyaasin akka jedhe yoon deebi'ee dhufe hamman deebi'ee dhufutti mana dhaatiin baasinaa jennaan Mikiyaas an yoon dhuguma raajii dhugaa miti ta'e ati immoo deebitee nagaadhaan dhuftadhe. Kana booddee yoo dhaqu waraanamee hin du'ee dhiiga sasareen arraabdeedha dubbiin Waaqayyo. Akkasi gaa seexanni dhuma irratti akkas nama godha. Nama dogoggorsa karaarraa nama kaachisa. Inni arfaffaan hiyyoomsuudha. Gadachuudha dhukkubsataa jooraa joonjaa nama gochuudha hojiin seexana.
isinitti dubbadheera sila maalan jedhe hiyyoomsu gadachuu dhukkubsachiisu jooraa baajjajaa dogoggora isaarraallee deebi'uu hin dandeenye karaa hamaarraa deebi'uu hin dandeenye waan isaaf ta'u filachuu hin dandeenye kan nama godhu seexana kiyyoo isaatti nama galfata beektu kan inni gashatu immoo yaada namaa qabateetu kiyyootti galchata kanaaf akkas jedha macaafa Iyyoob keessaa isin sila isiniin jedhettan isin fida macaafa Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 6 fi lakkoofsa 10 isinii dubbisa akka kana jedha gaaf tokko warri waaqarraa ilmaan waaqayyoo jedhaman fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf hin dhufani seexannis isaan gidduutti hin argame waaqayyo eessaa dhufte jedhee seexana gaafate seexanni immoo lafarraa asii fachi oliif gadi deddeebi'aan turee dhufee jedha waa barbaada argaa akka jedhagaa dhugumaan ati ija kee garbicha koo Iyyoob irra kaa'atteere ati isaa fi mana isaatti wanta inni qabu hundumaattis naannessite dallaa hin ijaarreeredha seexanni amma immoo deebise kana gooteeti hojii harka isaatiin hin eebbifteef qabeenya isaaf biyyicha keessatti hin baay'ate malee harka kee ol fuudhiitii wanta inni qabu hundumaa rukuti inni iyyuu mul'inatti si arrabsa amma kaa dhoksaa baay'ee gadi fagoo jira iddoo kana keessa Iyyoobiif waan hundumaa qajeeshiteef kanaaf si waaqessaa waaqayyo immoo seexana dha'ee rukutee ari'uu dadhabeetuun ta'in iddoo kana keessa olaaltaniittan al tokko waaqayyo maaliif hafuura akkasii ijjina haasa'a nama jechisiisa garuu waaqayyo seexanni sobduu akka isheen taate Iyyoob waaqayyo galeefii malee sababa waaqayyo harkaa waa argate akka inni isa waaqessine itti agarsiisuuf jechatu mee rukuti qabeenya isaa jedhe ijoolleen isaa du'anii qabeenyi isaa lafatti gad dabalame horiin isaa dhumanii Iyyoob ammayyuu afaan isaarraa hamaan hin argamneedha argitanii maal ilaaluu barbaada seexanni gadachee hiyyoomsee waaqayyoon jiru nama jechisiisuu barbaada al tokko immoo qabeenya kenne waaqayyo sin barbaachisuudha beekumsa kenne mana kenne waaqayyo sin barbaachisuudha geemii inni taphatu baay'eedha seexanni waaqayyo isaa haifatu kanaaf akka jedhe qabeenya Iyyoob inni rukute Iyyoob garuu ammayyuutuma fufee waaqayyo waaqessa ammas inni himni badduu baasuu barbaada seexanni la dhaggeeffadha ammayyuu irratti dammaqa sagalee kana eega dhageessanii booddee waaqayyoon irratti kadhadha harka na baasisa na qabe isa fayyaa koo qabe isa dinagdee koo qabe isa nagaa koo qabe isa gaa'ila koo qabe isa tajaajila koo qabe harka na baasiidha waaqayyoon akeeki waaqayyoo isa harkaas hin baasuudha sababi isaa karaa kamiin iyyuu waaqayyoon jiru jettanii waaqayyoon dhabdee koo kutattanii namni waaqayyo irraa akka fagaatuuf akkas godha waaqayyo garuu fayyisuu isaatiin hojii isaa isa ajaa'ibsiisaadhaan ulfina namatti gochuudhaan kan isaa akka namni ta'e mul'isa maqaan isaa haa eebbifamu kanaaf akka jedha macaafa Iyyoob boqonnaa 1:2 fi 4:7 modhattanii dubbiftan akkasidha ammas gaaf tokko warri waaqarraa ilmaan waaqayyoo jedhaman fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf hin dhufan seexanni immoo fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf isaanii wajjin dhufe waaqayyo ati eessaa dhufte jedhee seexanan gaafate seexanichi immoo lafarra asii fachi oliif gadi deddeebi'aan tureen dhufee jedhee waaqayyoof deebiin kenneedha yemmuu seexanni deebisee waaqayyoon inni fayyaa isaati gogaan isaayyuu hin tuqamne namni wanta qabu hundumaa lubbuu isaatiif hin kenna mee harka kee ol fuudhii lafee isaa foon isaa rukuti inni mul'inatti si arrabsaa jedheen waaqayyo immoo seexanaan kunoo inni harka kee keessa jira waa'ee lubbuu isaatii garuu of eeggadhu jedheen kana booddee seexanni fuula waaqayyoo duraa ba'ee adeeme Iyyoobiin faana miilla isaatii hamma gubbee mataa isaatiitti madaadhaan rukuteedha yeroo hundumaa kun isin hirkaan badee yeroo hundumaa hammeessituudha jedhama seexan nu hammeessuudhaaf kana waan qabuuf waaqessaa nuun jedha yookaan immoo kana erga dhabde maal goota waaqessitaa nuun jedha waan hundumaatiif laangweejii qaba waan hundumaatiif jecha qaba garuu nuyi laphee keenya waaqayyoo ta'uutiin garuu yoo laaltaniittan ammayyuu qabeenya isaa rukute amma immoo kun hin hafine dhee amma immoo dhufe fayyaa isaa rukute hin jiru hin jedhu reeyyoo haati manaa kanaaf akka itti gadi du'i maaluma sii godhe wantu hundinuu akka sirkatti ta'e ati akka dubartii dhibooftu dubbatta God proved that Job is God's man of God nama waaqayyo akka Iyyoob ta'e waaqayyo provii godhate seexanni garuu hojiin isaa maal akka ta'e addunyaatti agarsiise dhaggeeffadha namni dhukkubsattan yoo jiraattan
namni seexanni jireenya keessan mana keessan godhu yoo jiraattan namni seexanni jireenya keessan akkan sassaabamne godhu yoo jiraattan yeroo hundumaa maqaa Yesuus Kiristoosin isa ajaja sababi isaa mana keessan rukutee fayyaa keessan rukutee jireenya keessan rukutee duwwaa sin godhee Waaqayyo meerra sin jechuusiisuudhaaf seexan Phaawulos akkas jedha waa'ee seexanaa himuu dubbata akkas waa'ee nama dhukkubsachiisu waa'ee nama gadachiisaati Phaawulos dhukkuba nannasaa keessa akka inni qabu macaafa qulqulluun dubbata dhukkuba kana garuu Waaqayyotu naa kenna jedhu Phaawulos ergama seexanaatu na waraaneedha yaa dhaggeeffadha akkas jedha Lammaffaa Qorontos 12:7 akkaidha mul'ata hammas jedhame sanaaf akkan ofin qabneef wanti dhaqna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexanaa anaaf kenname na rukutu isaaniitiinis immoo of tuulurraa na dhowweedha maayidha ilaan akka itti naman takka dhukkuba kamiin Waaqayyo nama keessan kenna isa seexanni kaa'ee cal jedhee ilaaluuf nama keessaa buqqisuu isaati malee Waaqayyo dhukkuba kamiin nama keessan kenna seexanni eega dhala namaa dogoggorsee booddee fayyaa namaa irratti nagaa namaa irratti dinagdee namaa irratti mul'ata namaa irratti yaada namaa irratti waliigaltee hawaasaa irratti jeequmsa guddaa gadi darbate seexanni amma gaa Phaawulos hin kadhate soomaaf sagadaan iyyuu kadhate ayyaana koos sigaa ittiin jedhe Waaqayyo malee Phaawulos garuu eenyu akka dhukkuba kana keessa isaa akka kaa'e beeka haa ta'uyyuu malee Waaqayyo Phaawulos akka inni of hin tuulleef waraansa keessa isaa jiru kanatti gargaarama sababi isaa al tokko dhukkuba irraa faynee Waaqayyo irratti of tuullee Waaqayyoon ganuurra dhukkuba baannee Waaqayyo waaqessuu keenya Waaqayyo filata waan ta'eef sababi isaa Waaqayyo caala waan ta'eef jechuudha maal jechuu barbaadeenani seexanni nama dhukkubsachiisuu nama gadachuu nama fajachuu namni hundinuu jireenya isaa akka laalu nan barbaada isiniif hin ta'u dhukkuba baachuun gidiraa baachuun gadadoo baachuun Waaqayyoon gaafadha attamittan keessaa ba'a kana keessaa garuu na baasedha Waaqayyoon gaafadha sababi isaa hojii Waaqayyo kanarraa nu furuudha waan ta'eef maqaan isaa haa eebbifamu inni shanaffaani namoonni mana Waaqayyo keessa ta'anii akka ga'isaniif akka isaan soban gochuudha hojiin seexanaa waldaa dhawwuu duwwaa miti hin amanin jechuu duwwaa miti waldaa kiristaanaa naqin jechuu duwwaa miti hin amanin gooftaa Yesuus Kiristoositti jechuu duwwaa miti eegima waldaa dhaqan immoo waldaa keessa ta'anii akka isaan ga'isan akka isaan qosan faarfannaa bareedaa faarfachaa akka isaan ga'isan lallaba bareedaa lallaba akka isaan ga'isan abbaa mul'ataa guddaa jedhama geggeessaa waldaa guddaa jedhama maqaan masiihanaan ofirra tuulanii waan hin taane akka isaan hojjetan garuu nama godha seexan akkas nama godha seexan kanaafitu namni jireenya isaa keessatti wanti beekuun isaaf ta'u seexanni mana Waaqayyo keessa taa'ee jaarsoliin tokko akka jedhe namichi tokko gaaf tokko waldaa keenya dhufee yeroon biyya jiru akkas jedhe maanguddootuma waldaa kiristaanaa kana keessa tokko qaba seexanni kan itti gargaaramee waa dubbatu Waaqayyo anaaf sanii na gargaaru kanaafitu akkasedha iddoo tokko isin dubbisa macaafa qulqulluu iddoo laman isin dubbisa akkasedha hojii ergamoota boqonnaa 5 lakkoofsa 3-4 lakkoofsa 9 irraa waa'ee Hananiyaaf Saaphiraa dubbata Hananiyaaf Saaphiraan bara hafuuraa dammaqiinsa hafuuraa isa guddaa waldaa kiristaanaa keessatti ka'ee sana bara dammaqiinsa hafuuraa isa waldaa kiristaanaa keessatti ka'ee sana Hananiyaaf Saaphiraan akkas godhani amantoonni wanti isaan qaban tokko ture wanti isaan qaban hundinuu waliigalteedhaan jiraatu turan isuma gidduutti isaan kun immoo kiyyoo maru dhaqanii waliin mari'atanii dhufanii isa biyyi qabeenya isaa fidee miila Phexros fa miila Phaawulos fa Phexros fa jala naqu sana maal godhan isaan immoo irraa dhoffachuudhaaf walii galan irraa milissinaa jedhan garuu amantoonni tokko garaan isaanii tokko yaadi isaanii tokko kanarraa kan ka'e amantoonni akka isaan gargar ba'an yaada isaanitti gargaaramee fiduudhaaf seexanni Hananiyaaf Saaphiraan walii galanii birricharraa mana bifnaa birricharraa mana mollaannaa jedhan yoo dhufan garuu maal jechuudhaaf dhufanii hammana duwwaatti gurgurre malee nuyi nan bifanne jechuudhaaf dhufan isaan Waaqayyoon arga beektu hojii namaa kanaaf Waaqayyo guutummaa keenya dhaalu yaada keenya dhaalu har'a bari halkan yeroo Waaqayyoon kadhadhu Waaqayyo sagalee kanaan natti dubbata namni baay'een ulfina Waaqayyo ayyaana Waaqayyo kakuusaaf kakatame akka inni hin dhaalle kan godhe jireenya isaa Waaqayyoof hin dhaalchifne naan jedhe Waaqayyo
dhugaadha lafan jilbeenfadhee sa'atii dheeraa kana qabadheetan ture hin dhaalamne arrabi keenya hin dhaalamne yaadi keenya hin dhaalamne dubbannaan keenya hin dhaalamne hin fakkeessinan somna kanaafitu iddoo kana keessa waa'ee Ananiyaaf Saaphiraan immoo dubbatu hojii ergamoota boqonnaa 3:4 irraa Phexros yemmus Ananiyaas akka hafuura qulqulluu sobduuf horii araddaa keetti gurgurte keessa akka dhoffattuuf maaliif seexan yaada kee keessa guute qabeenyi kee kun utuu hin gurguramin dura kan kee ture erga gurgurattees horichi harka kee keessa jira mitire attamittiin garaa kee keessatti kana maltire ati namoota sobde miti waaqayyoon sobde malee seexanatu yaada kee keessa guute kan akka hojjettuuf tokkummaa amantoota gidduu jeequmsa rakkina uumuudhaaf seexanni nama afura isaa tasaasu qaba nama yaada isaa tasaasu qaba nama yaada isaa banamaadha nama akka Ananiyaaf Saaphiraan kana Phexros garuu afura gooftaa qoruudhaaf kan isin walii galtan kun maal jedha isheedhaan immoo kaa'edhama immoo warri abbaa manaa kee awwaalan kunoo balbala dura jiru sis immoo gadi baasuu ittiin jedheedha argitanii akkatti seexan hojjetu mana waaqayyo keessa taa'ee yoo sobee namni waan tokko ittiin fakkaatu seen yoo hatee waan tokko ittiin fakkaatu yoo ejjee waan tokko ittiin fakkaatu yoo nama arrabse waan tokko ittiin fakkaatu waan barbaade godhii waaqayyo faarfannaa maduwwaa lallabuu maduwwaa waanuma meeqa duwwaa akka waan waaqayyo jaallatutti fakkaata waaqayyo garuu dhugaa garaa keenya keessa jirutti gammada isanii ga'isnu ga'isaa faarfachuu keenyarra faarfannaa dhiisuu keenya wayyaaf waaqayyoof ga'isaa lallabuu keenyarra lallaba dhiisuu keenya wayyaaf waaqayyoof waan hin taane waan saba diigu waan bor immoo bakkee ba'ee maqaa waaqayyo arrabsiisu hojjecha mana waaqayyo keessaa nan tajaajila jechuu keenyarra yoo dhiifne takka teenyee deebinee ilaalle baay'ee gaariidha dheetayyaadha waaqayyo nu gargaaru maalan jedhaa jira seexanni namni mana waaqayyo keessa taa'ee akka inni ga'isu akka inni qoosu ofirraa baasa waa meeqa akka inni godhu godha kanaaf Ananiyaaf Saaphiraan laficha gurguranii geessuu dhiisanis kan isaaniiti gurguranii geessuunis kan isaaniiti soobuun garuu kan isaanii miti saba waaqayyo diiga waan ta'eef maaliif hafuur seexanni garaa kee keessa maaliif guute waa ilaa dhaggeeffadha wanti xinnoo nuyi homaan jedhu enne mana waaqayyo keessatti tajaajiltoota gidduutti nama waaqayyo irratti hawaasa gidduutti wanti nuyi hojjennu waaqayyo fuula duratti baay'ee fokkisaadha waaqayyoon dheekkama waa'ee waan akkasii bara kana garuu waaqayyo waan iyyame akka ergaa Yihuudaa keessa dubbatu tokko sagaleen waaqayyoodha wantame nama waaqayyo fakkaatanii jiraachuun license for sin license for fornication license for everything wrong fakkaata ammas but it's not kanaaf seexanni yaada namaa kan hin asaafnetti of eeggachuun gaariidha akka nu hin ga'isne waaqayyoon sodaachuun yoomiyyuu jalqaba ogummaati baraka kwaaraat baraka kumoofaat Phaawulos akka jedhe waaqayyoon sodaachuun maal akka ta'e waan beeknuuf kana namoonni tole jedhan akka fudhatan goonaidha Daawit immoo kakumoofaa keessatti kottaa yaa ijoollee ani immoo waaqayyoon sodaachuun isin barsiisaadha Phaawulos Solomoon immoo kaa'edha jalqabni ogummaa waaqayyoon sodaachuudha hin ga'isnu jechuukooti farfannaan keenya lallabi keenya waaqeffannaan keenya asirratti humni waaqayyoon waaqayyo nuyi ka dhaloota nuyi tajaajilu nuyi ka yemmuu nuyi waaqayyo wajjin walii gallee hojjennu Tasalonqee keessa akkasidha salammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2:9 irra dhaxxanii dubbiftanii jettan waa'eedhuma seexanni namni akka ga'isu godhu kana kan ilaallatu akka'edha inni seera malee jiraatu sun jedha gochaa seexanaatis wanta hojii aangoo milikkitootaaf dinqii fakkaataniinis hin dhufedha dhageessanii seera malee jiraata waan ta'eef seexannoo fi seera malee nu jiraachisuudha eessa mana waaqayyo keessas hawaasa gidduus mana mootummaa keessas lafa jiraan hundumaa seera gaa'ilaatiin ala seera hawaasaatiin ala seera siyaasaatiin ala seera hundumaan ala akka nu jiraannu nu gochuudha yaaliinsaa kanaafi amma bara kana keessa yoo ilaaltaneettan namni tokko aangoof milikkitaaf dinqiin hojjetan utuu hin ta'in ija jireenyaa ija hojii hafuuraa inni jireenya isaarraa godhatuun ilaalla kanaafi yoo ilaaltaneettan biyya keenya keessatti yeroo darbe namoota attamitti jajanii nama attamii ka'e maaloo dhadhan gola isaaniiti wanti gadi ba'u wanta fokkisaa waaqayyotti hin tolle meeqa argine hamma garaan keenya deebi'ee gaddutti wanti nuyi geenye baay'eedha kanaafi seexanni namni mana waaqayyoo keessa taa'e akka inni ga'isu gochuudha inni ja'affaan karaarraa nama kaachisuudha keessumaa geggeessitootaaf bulchitoota
kararraa kaachisuun hojii isaati. The devil is very strategic. Amma usinittan. Mathematician isa cimaadha baay'ee herrega seetan. Mootii tokko yoo dogoggorse nama meeqa si'a tokkotti fixuu akka danda'u seetan ni beeka. Sababi isaa sila siniin jedheera. Ajjeesuudha, gorra'uudha, balleessuudha hojiin isaa siniin jedheera. Kanaafu mootii tokkicha, xaqlaa ministeerii tokkicha yoo rukute, yoo joonjesse yoo kararraa kaachise nama meeqaa dhiiga meeqa nan dhugadhe kaalkulata. Kanaaf herregata. Mootonni bara kana maaliif akka isaan hin dhageenye beeku, kaan isaanii wangeelayyuu beeku, garuu biraanuun baane. Barcumatti duwwaa malee Waaqayyoon arguu hin danda'an. Kanarraa kan ka'e seexanni yaada isaaniitti baay'ee gargaaramee namoota baay'ee immoo ni fixutu argitu. Seexanni fiixaan ba'aa jira, garuu namoota kana hojjetanii fiixaan ba'an jiru. Kanaaf yoo laaltaniittan akkasidha. Macaafa seenaa bara isa duraa 21 lakkoofsa 1 kaasee amma 14tti hidhattanii yoo laaltaniittan. Gaaf tokko seexanni yaada Daawititti tasaase. Daawit nama Waaqayyooti miti, garuu gaaf tokko tasaase. Dogoggorsuuf boolla buusuudhaaf al tokko duwwaamin ala baay'eedha kan inni tasaase. Keessuma wantoota gurguddaa lama yoo laaltan hin gadditu Daawititti tokko isa kanaadha. Maayidha bara seexanni saba Israa'el irratti dubbii barbaaduudhaafidha. Daawitiin isaanitti tuttuqeedha. Akka inni isaan lakkaa'u hin goosise. Yo'as ittime Daawit maa kana goota lakkii dhiisii jedhaan. Daawit garuu hin dhagawe amma lakkaachuu barbaade. Saba koon lakkaadha saban bushe. Hoolaa tissa ture. Lafa tikaatii waamame namni. Nama Waaqayyoon tuffatu, nama Waaqayyoon dhaga'u diduun irra ture miti. Garuu har'a seexanni yaada isaa tuttuqe maaliif saba fixuu barbaadeera waan ta'eef. Daawitis tolee jedheef kana booddee yoo laaltaniittan gaafa Daawit kana godheedhu maalumaaf kana goote dhee Waaqayyo. Nama meeqa du'eedha beektu macaafa qulqulluu keessa dhaqaatu dubbisaa macaafa seenaa baraa isa duraa 21 lakkoofsa 1 kaasee amma 14 nama 70,000tu sababa Daawit kana godheef saba isaa gidduudhaa rukutan. Macaafa qulqulluu yemmuu dubbatu akkasidha. Tiksituu rukutii hoolonna bittimmaaniidha. Maaloo namoota tokkotti kun utuu isaan naa himame baay'ee natti tola. Gadi ta'anii Waaqayyoon maalan gochaa jira jedhanii yoo gaafatan saba harkatti fixuudhaaf harka isaanii dhiiga dhuma isaanii badiisa gochuudhaaf akka Gadaafiidhaaf yookaan immoo akka Saadaam Huseen namni baay'een dhumee wanti baay'een dhuka'ee namni baay'een miidhamee gadhee booddee du'a sareedhaa du'an jarri kun. Ilaala akkas godhee Daawit saba lakkaa'e. Kanarraa kan ka'e yoo laaltaniittan macaafa qulqulluu keessaa nama 70,000 du'e bara Daawitidha. Al tokko immoo Daawit akkas godheedha. Isuma lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 11 keessa dhaqxanii yoo laaltaniittan amma immoo loltoonni isaa lafa lolaa jiru. Inni immoo bashannanaa fooqi isaa irratti asii achi deemu dubartiin inni dhiqatu tokko argee waamee wajjin ejjee maal godha Uuriyaan dhufee mana isaa akka inni bulu gochuu barbaade ta'uu fidide lafa lolaatti ergee inni ajjeesise dhumarratti akka jedhe kana hamaatti hin fudhatin jedhe ajajaa waraanaa isaatiin. Kun badaama miti wayittiin lakkaa'ine nama gaddisiisa argitanii. Maalan isiniin jechaa jira seexanni karaarraa kaachisuu, dogoggorsuu, dhugaa jalaa miliqsuu, waan Waaqayyo jaallatu dhiisanii waan Waaqayyo hin jaallanne akka isaan godhan gochuudha akeekisa. Kanaaf mee waa'ee karaarraa kaachisuu irrattan seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irraa isinii dubbisa akkasidha. Boofichi immoo dubartittiidhaan hin duutan jedhe. Argitanii? Waaqayyo hin duutu sababa yeroo hundumaa hojiin seexana dhaggeeffadha mana keessan irratti, fayyaa keessan irratti, dinagdee keessan irratti yeroo hundumaa faallaadha. Kanaaf akka jedhe Waaqayyo yoo kanatti nyaattan hin duutan seexanni immoo dhufee hin duutan jedhe. Argitanii? Nama gaddisiisa baay'ee. Akkasidha. Boofichi immoo dubartittiidhaan hin duutan. Isin mukicharraa yeroo nyaattan iji keessan hin banamu. Hamaaf gaarii beekuudhaanis akka Waaqayyo akkas hin taatan Waaqayyoon beeka jedheedha. Iddoo kana namni ta'ee gadda yeroo inni dubbatu argeera TV biyya irratti lallabamu tokko Waaqayyo jaama nama uume miti. Waaqayyo garuu al tokko attam godha wanta beekuun nurra hin jirre nu jalaa dhoksa Waaqayyo al tokko. Nummoo karaa biraa beekuu barbaanna. Malee Waaqayyo addaamiif waan hin jaamaa uume jedhee nama mana. Yoos immoo attamitti Waaqa taare garuu
kana waaqayyo akka isaan hin argineef jalaa dhoksee ture seexanni garuu isa falee godhe itti galagalche yaada isaanii keessatti uume jechuudha yoo isa booddee ilaaltan seexanni hundumti waaqarraa gad darbatame yoo akka waaqayyo ta'ee gad hin buune Addaamii fi Yohaannis akka waaqayyo hin taane sagalee waaqayyo irraa yeroo ilaaltan kanaafitu sagalee waaqayyo gaashaan gadi fageenyaan beekuun nuuf ta'a akka sedheedha iji keessan akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaan immoo akka waaqayyo akkasin taatan waaqayyo hin beeka jedheedha sagalee kana keessa yeroo ilaaltanii jettan hin beeka waaqayyo akkasin akka isaa taatanii jedheetu dubbateedha sagalee kana keessa yeroo ilaaltan garuu isaan akka waaqayyoodhaan taane ofii isaaniiti haadha isaayyuu akka isaan joonja'an baqachuun akkatti dhufe dogoggoruun akkatti dhufe waaqayyoon baqachuun akkatti dhufetu argitu yeroo hundumaa hojiin seexanaa nama dogoggorsuudha sila sini dubbiseera sagalee waaqayyo keessa macaafa moototaa isa dura boqonnaa 22 lakkoofsa 20-23 xiraxxanii yoo ilaaltanii jettan Ahaabiin hin dogoggorse lolanni dhaquun irra hin jirretti erge lolanni keessa lixuun irra hin jirretti isa ergeetu balaa sanaaf akka inni saaxilamu yommuu inni godhutu argitu sagalee waaqayyo keessa isini dubbiseera waan ta'eef irra deebi'een eenyunnaa dogoggorsa Ahaabi dhaqee akka inni ajjeefamuuf ennaan hafuurri tokko as ba'aan nan danda'a maaliin hafura raajota isaatitti raaji sobaa naqattiin jedheedha kanaani hin naqee Ahaab dhaqee achitti ajjeefame keessumaa mootonni warri waldaa geggeessitan saba xinnoos warri geggeessitan saba guddaas warri geggeessitan siyaasa adda addaallee warri geggeessitan seexanni akkasin hin dogoggorsin ofitti gortanii yaada isaatti gortanii kaayyoo kaataniif irraa kaatanii saba ficcisiisuudhaaf ofii keessaniif iddootti of diruudhaaf akka of illaannetti of eeggachuudha sababi isaa seexanni baay'ee herrega siniin jedheef dogoggora tokko dugda duubaan dhiiga nama meeqa dhuguudhaaf akka nu qophaa'u beekamaadha waan ta'eef inni torbaffaan sobuu fi soba hammatanii akka namni jiraatu nama godha seexan dhageessanii akkas jedhe namichi tokko dheengadda namichi tokko immoo dubbatu akkasedha namoonni si'ana karaabaatii hidhataniitu jedha suufii uffatanii barcuma ol dheeraarra ta'aniitu sobuu mootota dabalatee beektoti baay'een jedhe raajonni baay'een akkasi suufii uffatee namni barcuma dheeraarra taa'ee namni karaabaatii hidhatee namni akka irratti hin beekamnetti soba ajjeesee hin ajjeefnedha hidhee hin hiinedha ofii isaatti godhee namitedha baay'ee waan isin gaddisiisu baay'ee argitu kanaafi namoonni si'ana yoo ilaaltan jettan hin sobu baay'ee akkas jedhe Yesuus Kiristoos akkas jedhe bartootaan isinnedha wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irraa isin kan abbaa isa tokkoo kan seexanaati kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessanii gochuu hin feetu jalqabumaa jalqabe inni sun nama ajjeesaa ture dhugaan isa keessa waan hin jirreefi inni dhugaarraa hin dhaabbanne inni sobaadha abbaa sobaati kanaaf yeroo sobu isa garaasaa keessa jiruun dubbata dhageessanii Yihuudootatu kan waaqayyooti yoo hin jedhu garuu Yesuus Kiristoosin ajjeesuu barbaada yooma Yesuusin akka ilma waaqayyootti fudhachuudha baatanii maal ta'a utuu jaallatanii dhiisanii jedhani yookaan immoo amanuu dhiisanii yoo dhiisan garuu hamma ajjeefnutti biraa namnu jedhani garuu kan waaqayyooti of hin jedhu egaa isin kan isa sobaa sanaatitti jedhe isin akka abbaa keessanii sobu inni abbaa sobaati inni waanuma garaasaa jiisa jiru gadi jijjissa waaqayyo anaaf sinii na gargaaru ammas ilaala ammas yana waan hojjetamu yoo ilaaltan jettan adaraa keessan sadarkaa jirtan kamirrattu amanaas ta'uu dhiisa hin sobinaa dhugaa dubbadhaa dhugaan hawaasa ijaara yoo mootummaa waaqayyootti isin gashuudhaa baateeyyu maal jechuu kooti Yesuus Kiristoositti amanuudha namni yoo baate jireenya bara baraan qabu maalisa godhu garuu hawaasa gidduutti dhugaa dubbachuun mana mootummaa ta'anii dhugaa dubbachuun waraanallee ta'anii dhugaa dubbachuun aktivistii ta'aniillee dhugaa dubbachuun kunno gajjallaallee ta'anii dhugaa dubbachuun gaariidha waa biraaf duba keessanii waa biraan dubbatana inni kan seexanaatiidha sagalee waaqayyo yeroo dubbatu kanaafi manni nama baay'ee tajaajilli nama baay'ee barcumi nama baay'ee qabeenyi nama hedduudha taayitaan nama hedduudha sobarratti kan hirkateedha kanaaf yemmuu inni kufu yemmuu inni jigu
yemmoonni badu yemmoonni dhiisee du'u yoo argitan baay'ee nama gaddisiisa. Hamma yoomiitti sobarra dhaabatu itti faranjiin tokko gaaf tokko. Amma ganamni kun amma kaasee hamma gaafa du'uutiin sobaa itti waa'ee nama tokko yeroo dubbatu. Nama gaddisiisa Waaqayyo naaf siniin gargaara. Kanaafi akkasidha. Saa'ol sangoota yeroo fudhatee dhufe ana miti jara jedhe. Ofiima isaatiin murteesse garuu. Daawit yeroo Uriyaa ajjeesise akkas jedheedha. Dhaxxanii yoo dubbiftan baay'ee waan isin gaddisiisu argitu. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 11 keessa dhaxxanii yoo dubbiftan jettan Daawit Uriyaa yeroo ajjeesise nama isaaf o'u fakkaate isa booddee malaan ajjeesise. Yoo kottu mana keetti gali dhaqaadha mana kee jinciisi dhugi gammadi yoo ittiin jedhee mana mootummaatti waame waan gaarii fakkeesse. Namoonni baay'een irra hojiin isaanii akkas. Isa isaan dudduuba jiru hojii isaanii isa dhokataaf hamaa sana isa abaarsa biyya lafaatti fidu mana isaaniitti fidu garuu Waaqayyoon arga. Kanaafi lafa lolaatti dura buusi lafa lolaatti akka inni du'u godhi Uriyaa. Gaafa inni ajjeefame dhanii dhufanitti man immoo kana hamaa tokkotti iyyuu lakkaa'inedha. Baay'een gadde kana yeroo dubbisu gidduu kana. Isa lammaffaa moototaa 11:25 irratti ilaaltaneettan hin du'ee Uriyaan sennaan bakka kana wayitti lakkaa'inii dhiiseedha. Homaa usitti hin fakkaatanidha. Waaqayyo anaaf siniin gargaara. Maal jechuu kooti hin sobinaa. Eegasii booddee ilaaltan Daawitiin itti gammadeera Waaqayyo yoo jedhu malee manni isaa mootummaan isaa ulfinni isaa irraa sokke ijoolleen isaa wal ajjeesuutti kaate jeeqamaadhaaf golamaa ta'e manni isaa jedha sagalee Waaqayyo. Ammi kaan gaariidha dhumisa iddoo baay'eetti garuu jireenya isaa jalaa fokkise. Inni 8ffaan jibbii qoccolloon hinaaffaan morkiin kan seexanaatti nama gidduutti kan inni facaase. Waldaa keessas jira kun warra siyaasaa keessas jira. Saba keenyatti kan ani barbaadu karaa tokko isa kanaadha. Maaliifi wal kabajuun wal dhaga'uun karaa wal agarsiisuun wal simachuun maaliif dhiba? Kaayyoo tokkoof hawaasi hiriiru. Waldaan kaayyoo tokkoof hiriirtu walii galee kun mootummaa Waaqayyootiin jedhu. Sabuma keenyallee warri siyaasa keenya geggeessan kun saba keenya bilisoomsuu saba keenya gargaaruuf hin jedhu. Wal qoccolu wal irratti ka'u malaan inni tokko maqaasa tokko balleessee fudhatama argachuudhaaf deema. Garuu akkasii ergaan Yaaqoob dhaxxanii yoo dubbiftaniittan ergaa Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 14 kaasee 16 takkaadha. Garaa keessan keessatti naaffaadha. Ofittummaa yoo qabaattan garuu akka ogummaatti ittiin of hin jajinaa. Dhugaa irratti soban dubbatinaa. Ogummaan akkasii kun kan lafarraati, kan yaada fooniiti, kan hafuuraamaati malee waaqarraa isa gadi bu'e miti. Lafa hinaaffaniif ofittummaan jiru hamma cabni wanti hamaan hundinuus jiraidha. Kanagaa yoo dhumallee waldaa dhaquu baanne yoo mallee wangeela lallabachuu baanne akkuma namaatti kana yaaduun gaarii dhadhee tayyaadha. Wal hinaaffuun, wal jibbuun, wal qoccoluun, wal irratti ka'uun, maqaa walii balleessuun. Namuma kaayyoo kan keessan fakkaatu qabsaa'e. Namuma immoo wangeela kan keessan fakkaatu lallabu deemtanii maqaa afarsitanii, maqaa balleessitanii, lafaftanii, gufuu jala keessanii, akka inni du'uuf dabarsitanii laattanii. Kun Waaqayyo sin jaallatu, hawaasa sin diiga, siyaasa illee diiga. Biyya Itoophiyaadha kan diigaru maal yoo ittaneettan kana. Irra keessan yeroo haasaan Itoophiyaa. Itoophiyaa keessa garuu hawaasa miliyoona 50 ta'u nuu gadi naman ta'in hin jiraatin ittiin jedhu. Itoophiyaa kamiin badhaasuudhaaf akka isaan deeman hin beeku gara gadiitti illee kanan dubbadhu isa. Dhaabi siyaasa tokko immoo yoo ilaaltaneettan baay'ee kan nama gaddisiisu hojjetu. Kaayyoon isaanii Oromoon bilisoomu, Oromoon iddoo akkasii ga'u, Oromoon garbummaa kana jalaa ba'u, afaan isaa kabajamu, kunis isaaf qabsaa, garuu karaa koo yoo ta'e malee hin ta'u. Amma illee isinittani makana maaliif as keessatti fide wangeela lallabaa'uun jedhina waa'een saba keenyaa nu dhiba waan ta'eef. Phaawulos akka iddoo tokkotti waa'ee saba kootii akkasidha. Hinaaffaan isaanii qabuuf fedhe. Mootummaa Waaqayyootti adda ba'ee abaarsa jala galuudhaaf illee kana nan kadhadhan ture iddoo tokkotti. Maal jechuu kooti jara nana dhaggeeffadha. Sabi keenya kan qabsaa'u nama tokkoon achi kaa'adha dheetuun ta'in hawaasa kana nama gara gaariitti geessu bara baay'ee gadadame, bara baay'ee ajjeefame, bara baay'ee gadi qabame. Saba kana rakkina kana keessaa baase akka saba tokkootti addunyaa kanarraa jiraatu albuuda gaarii kanaaf lafa bareedaa kanarraa nama jiraachisuudhaaf karaatti agarsiisu barbaanna malee nuyi atis gaariidha garuu geggeessuu hin dandeessu yoo ta'e attamitti.
waldaa maafillee akkeedha maayiles monroo baay'een jaalladhaan akkasedha yeroo dubbatu kiristiyaanotaan illee akkaedha mucaa waaqayyoo ta'uu duwwaan dhaala waaqayyoo nu dhaalchisuu barbaaduuf wabiin ta'uudha maal jechuu isaati itti gaafatama addunyaa kana irratti fudhachuudhaaf mucaa waaqayyoo ta'uu duwwaan ga'a miti maal malee bilchina barbaada siyaasa keessa lixuu barbaadu yoo ta'e bilchina siyaasaa barbaada waldaa geggeessuu barbaadu yoo ta'e bilchina waa'ee waaqayyoof waa'ee waldaa kiristiyaanaa beekuu sinirra jira geggeessaa sabaa dhimma dinagdee dhimma kaan irratti itti gaafatamaa ta'uu barbaadu yoo ta'e sanarratti bilchina ga'a ogummaa ga'a qabaachuutu sinirra jira siyaasa irratti illee akkas sababa waggaa meeqa iddoo akkasii jiraadheef ana kan baay'ee rakkate jette saba kan ammammoo boolla keessa buusuudhaaf anatta amaleen jedhin nama ta'u kan biraatti agarsiisa yoo kana achi nama jibbuu ta'a hojiin kee nama qoccoluu ta'a hojiin kee barana kanaan miidhamne bara gara immoo sanaan miidhamuu ta'a hojiin keenya waaqayyo saba keenya gargaaru ammayyu waan tokkoon isinitti himame mucaa tokko waa'ee siyaasa amma biyya keenya keessa jiruutiifan isinitti hima sagalee kana booddee yoo naamijaa'ee afaan amaariffaatiin lallabuun koo hin hafu akkasitti yoon dubbadhe maqaa dha'e nama amma biyya geggeessuudhaaf biyyi Itoophiyaatti kenname kana jenneetu waggaa tokkoof wayii dura wajjin haasofne baay'ee nama gaariidha dubbiin isaa nutti tola amma biyya keenyaaf hin darbe Itoophiyaanis Itoophiyaa yaadamte taati jedheen itti haasa'e gaaf tokko ishee garuu akka jette na jalaa qabuu diddeetti hin tolle nan akka jedhe isheen edaa namichi kun maqaan Oromoo ta'eefitu nama kana deeggaraa naan jette malee dhugaa fudhatee ka'e namni kun akka kaayyoo isaatiitti jette miti kanaaf ittiin tolle haasaan haasa'e kun takka turee garuu gaafa namichi kun foloo jedhee galagalee gara nama biraa ta'utti yommuu inni deebi'u immoo akka jette amma immoo isan deeggaraa inni nama sirriidha inni nama gaariidha dhaggeeffadhaa siyaasumti nuyi deeggarrullee dhugaa irratti nu hundoofne yoo ta'e nama koo sababa ta'eef afaan koo sababa dubbateef jenna yoo ta'e siyaasa sirrii ta'uu hin danda'u hawaasa keenya keessa naannoo koo sababa ta'eef qabalee koo sababa ta'eef iddoo ta'etti gaaf tokko gurbaan tokko kan naan jedhe nan gadda abaluuni iddoo akkasii kaa'uudhaaf jedhu eenyuun ennaan isa kan keenyaa jedhe nama ta'e soofuudhaaf jedha isa kan keenyaa inni jedhu nama naannoonni dhalate keessatti dhalate nama qabalee sanaati inni isa kan keenyaa miti jettiin jechuu barbaadu nama qabalee sanaaf ittaanee ma jirudha akka ittiin hawaasi kun hawaasan ta'uu saba waaqayyoo dhaggeeffadhaa waaqayyo anaaf saniin nu gargaaru hiriira nagaa dheengadda Finfinnee keessatti ba'ame yoo laaltaneettan isin gaddisiisa maqaadhaanii nama rabsanii lafa keessan irraa gala iddoo akkasii dhaqaa yoodhan garuu Itoophiyaa jedhanii sirbu Itoophiyaa hagareedhu Itoophiyaan miliyoona 50 dhiitte miliyoona 50 ol saba ta'u lafatti gad dhiitte miliyoona 50 ajjeefte Itoophiyaa kamiin akka isheen jedhamtu namaaf hin galu gara gadiitti kana bal'isee nan dubbadha waaqayyo anaaf siniin gargaaru kanaafitu ilaamee sagaleen waaqayyo yommuu dubbatu akkasidha Efesoon 5 lakkoofsa 15 amma 16 dhaqanii ilaaltaneettan egaa attamitti akka deddeebitan waleelaa ilaalladha akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessotan ta'initti hin jiraatina guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname tun dabarsin itti hojjedhaa kanaafitu yaa saba waaqayyo amma yeroo dammaqnu ani dhaabbannaan koo dubbannaan koo maali yaada kootti eegu gargaaramaa jira jechina keessaa ba'u kun eessaa dhufe amalli agarsiisu kun eessaa dhufe kan seexanaan magaa kanaafan isinitti maa jira ahaa kun kan seexanaat akkas hin jettani kunoo kan waaqayyoot akkas hin jettani kunoo ulfinaaf ta'a kun diigamsatti nu geessa kanoo seexanata kee kasaatti raawwatata kanoo waaqayyoot ittiin ulfaata jennee akka addaan baafannuti jechuudha haleelaa laalladhaa salgaffaan dubbadha tuqaa gosa salgaffaa dubbii namaa micciiruudha hojiin seexanaa dhageessanittu dubbii micciira seexan yeroo hundumaa namiif nami akka waliin galletti waan nami yaadini jedhanii interpret godhanii namni akka wal jibbutti namni gara wal ajjeesutti akka na deemutti dubbii namaa micciiru utuu jecha afaan keessaniin bahin ahaa yaadi isaa kana yaadi ishee kana isiniin jedhu si'an seexanni yaada namaa keessa taa'ee dubbii namaa micciira gaafa jecha afaan keessanii ba'ummoo sana micciiree waan biraa godha kanaaf seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa Afrikaa 6 akkasidha bofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutan jedhe isuma silaan irra sini deebi'a isin ija mukichaarraa yeroo nyaattan iji keessan hin banamu hamaaf gaarii beekuudhaan isin immoo akka waaqayyo akkas hin taatan waaqayyo hin beekan kana seexanumatu micciira waaqayyo yaadan hin jedhu
dubartittiinis ija muukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaafis immoo gomjaasisaa ta'uusaa argite ija isaarraa kutattee nyaatte abbaa manaa isheefis isa ishee wajjin tureefis immoo illaattee innis nyaateedha argitanii yeroo hundumaa waan isinitti akeeki waaqayyo lammayyuu waldaan kiristaanaa ani haara'umsi waldaa kiristaanaan ka'aa jedhamee bara kana yeroo dubbatamu haara'umsa sadhumaa bokkaa sadhumaa immoo jedhamu yoom jedhee namanaan macaafa qulqulluutti gaafa deebinedha wanti waaqayyo jireenya wanti waaqayyo ulfina wanti waaqayyo salphina immoo salphina kanaafitu seexanni dubbii waaqayyo lammichirraa waldaa kiristaanaa keessaa beektu amma seena namni dhiira ta'ee dhalate tokko dogoggoraan jedhanii dubartii of godhu karaa tokko immoo waama jallaa meeqa laaltu baay'ee isaa keessa lixee dubbachuuf maalan godha kanaaf maal isiniin jedhu waan baay'ee micciira seexanni dhageessanii hin micciire dubbii waaqayyo micciire ija keessantu banama akka waaqayyo taatu ofii isaatiin ta'uu dura sila utuu ofii isaati akka waaqayyo ta'eera ta'e kan biraa hojjeta malee warra waaqayyo taasisuutu dhufee naasa'utu kanaafitu dubbiin namaa wal jala darba bara kana haasaan namaa mareen namaa ilaalchi namaa dubbannaan namaa wal jala darba bara kana yoo ilaaltanii jettan seexanatu micciira waan ta'eef waan namni jedhin jedheera waan ta'eef waaqayyo naaf siniin gargaaru kanaafitu jireenya isheen keessa jirtu ilaalcha ishee micciira yaanniif ilaalchi isa booddee akkasa seexanni micciire jalaa ta'e malee akkasa yeroo waaqayyotti dubbatee jalaan taane micciiran akka biyya lafaarraa kan garuu san akka waaqayyoon taane hawaasa gidduutti dubbii jirus akkasuma yoo ilaaltaneettan kaan qomoon tokko qomoo isa kan gararraa dhadhattamitti caalu nama yoo ta'e addaamii fi waan irraa dhalate afaan yoo ta'e seera uumamaa boqonnaa 11 irratti dhufe kiristaanota kan akka jedhee sirbusiyan seera uumamaa boqonnaa 11 irraa sababa namni jal'ina isaatiin damma waaqatti ol baana jedheef afaan gargar godhe afaanni sunis achi dhufe sunis achumaa dhufe nuyi wal qixxeedha garuu yoo ilaaltaneettan amma inni tokko hin jiraatin annan jiraadha malee hafuura jedhutu ka'e kanarraa kan ka'e dhaloonni kun hin boora'e dhaloonni kun hin bocame dhaloonni kun hin raafama kanaaftu malan isiniin jedhe wantoota sagaleen dubbadhe dhumarratti seexanni dubbii namaa micciiran isiniin jedhe seexanni haasaa namaa micciiran isiniin jedhe amma gara gadiitti wantin dubbachuudhaaf deemu waa'ee maaliitii yoo jettaniittan seexanni attamitti kana gochaa jiraree amma hawaasa gidduutti namoota dhuunfaarratti darbee immoo dhumarratti maalan dubbadha Itoophiyaa keessatti attamittiin itu hawaasa isa tokko miidhe hawaasa isa tokko immoo ol qabe attamitti hawaasa kana diigaa jira isa jedhu tan dubbadha isa dhageenya sagalee isaa waaqayyo nuuf eebbisu kutaa lammaffaa immoo ittuma fufaatti dhaggeeffadha waan guddaa irraa bartu jedhee namana isa dhageenya sagalee isaa waaqayyo haa ulfaatu ulfaadha